Akka fuuni akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti ani nagaa kooti ganniin teessan jirti inna hojiirra ture jechuudha yookaan immoo timirtiin jiru jechuudha sanbata waan ta'eef mana oolu qidaameen jiru jechuudha timirtii mana oolu kasta hojiirra oole akkuma immoo jirra oolee waan radheen maletee goddanyoonni too nama lama taanii hojjetan jechuudha mana tokko keessa nama lama taanii hojjetanii inna ishiin takkammoo deemu heddii jechuudha maletee baay'ina kaffaaniste jechuudha galumsa isaaniitti nan gammada mana namaatii ba'uu isaaniitti nan gammada garuu bakka jiraate yoo nama gatanii deemuun baay'ee garaan nama kaffaa jechuudha boru deemtee jechuudha inna hojii dafee hojjedheen namitti kiyya eeyyamsiifadhee dhufe jechuudha maaliif xiqqoo wajjin ta'adha jedhee hamma waggaa afurii kana wajjin turree jirra osoo guyyaa tokko waliin muufachiisiisin osoo yeroo isaan mana hin jirre isaa wajjin nyaachaa bakka jira miti wajjin turre jechuudha amma garuu nagattee deemuutti shantaan asitti tarraa'ee jira kilaasiin ishee miqirqir jedhee jira jechuudha inna hoon dhufuun ishiin mana hin jirtu meeshaan tokko hanqatee bitachuu deemte jechuudha boru deemte jechuudha boru galgala deemte inna baay'ee tokko inna kaffa'ee jira jechuudha inna shantaa isheen sinitti agarsiisuuti shantaan ishee qophaa'ee jira suma uffanni inna isa kana naqxee qopheessitee deemte jechuudha kenooti asittis hin jira በነገራችን ላይ isheen joordaanii miti maalitii Itoophiyaawii miti jechuudha midhayeettiin asuma joordaanii kana inna kenooti shantaan akkasitti qophaa'ee jira asuma jechuudha inna baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaan baay'ee tokko nagaffa'ee jira jechuudha nagattee deemu ishiitti kan እንግዲህ maalan godha isaan immoo sarratanya lama taanii hojjetan jechuudha wal ta'uu hin dandeenye jechuudha takka Itoophiyaawidha ishiinis goddanyu matiyya inna wal ta'uu hin dandeenye jechuudha baay'een inna amma hin maalatee sababa ishiin deemtuuf wanti akka ishiin deemtuuf ishiin godhe jechuudha tokko hojii ishiin beektu jechuudha hojii ishiin beektu wajjin dadhu maalatee ijoolluma maalatee micayyuma teenyatan jechuudha ishumatu hojjeta jechuudha kanas addoo isheedha kan nyaata hojjetu isheedha kan jaartii qabu isheedha jechuudha baay'ee intineet jechuudha baay'ee makara argite jechuudha ishiin tun yoo damoota torban fudhatti jechuudha dhugaa hojii maargaan hin hojjettu jechuudha baay'ee tokko bakka ishii tana hin hacuucci garuu inni jaaladha lamaan jechuudha baay'ee qabdi garuu hojii hin hojjettu jechuudha inna maaliif birrii hin barbaaddi garuu maaliif birrii hin barbaaddi gin immoo hojii ishee sirsiraata dheedee hin hojjettu jechuudha ishee tana jechuudha ishuma biyya keenya kanarratti waan hundumaa dhiiste jechuudha maal jechuu barbaadeetanii meeqaa keenyatu ijoollee sarratanyaa nama lama yoo taane jiru jechuudha meeqatu ofii keenya bakka fakkeenyaaf warri dura tureefaa jechuudha warri dura ture sun jedhu waggaa lama waggaa sadii baay'ee bakka warroota arabaa wajjin kan ture addisii immoo sarratanyaa dura hamma makka hacuucan jechuudha kanarratti dubbachuu barbaadetan jechuudha ammaani maaliif micootana dhugaa dubbachuudhaaf nan jaaladha gorseelleen ture jechuudha maaliif ati hojii hojjedhu maaliif bakka kas jedhee ishee gorseen ture jechuudha garuu maatiinis warri jaartiin ijaan qabdu garuu nama ija qabu caaltee dhugaa dubbachuudhaaf ilaalanii dadhabna akka deemtu godhee akka deemtu isaan jedhanii intani jedhan jechuudha kadhannee fi turrenus jechuudha dhugaa ijoollee lama qabdii nama ijoollee isheedhaa intani jedhu hin qabdu jechuudha deemtee bakka baay'ee tokko dhugaa waaqayyo ግን maal jechuu barbaadetan ammas irratti yeroo waan tokko yoo rakkanne gadi jennee rakkina san keessa ba'uudhaaf hojjechuu qabna malee bakka baay'een keenya meeqatu jira miti ofii keenya bakka nama of caalchisne nama muka miinu jechuudha meeqatu jira manni haala akka hojjechuudha amma fakkeenyaaf warroonni
Itoophiyaas ta'anii geejaan biraa biyyan biraatti isaa ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf sararaatanyaan nan biraa gaafa addisii dhuftee fi kan dura turte garagarii miti jechuudha. Tokko hojiitti baay'isuu nyaata fa'aa kan kennine meeqatu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee tokko nan gorsa jechuudha. Maaliif akkas ta'a hojii kee hojjedhu maal akkas hin jedhaan jechuudha. Nan jaaladha dhugaa kanas nan jaaladha sanis nan jaaladha jechuudha. Nan gorsa jechuudha. Ishii tanaaf danda'u danda'iin jedha jechuudha. Ishii teenya tanan jechuudha. Danda'i homaa miti. Ati nama hin miidhini namni si haa miidhu jedhaan dhugaa waaqa jechuudha. Maaliif shaffaniif hin jedhaan jechuudha. Ishii tanan jechuudha. Teenya tanan shaffaniif hojjedhu homaa miti baqqaa hin jedhaan dhugaa waaqa. Amma waggaa afurii kana dandeecheerti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko dadhabdeerti jechuudha. Tun immoo jechuudha kan biyya keenya kun amma ishumti amma deemtu tun isa ammaa kana mana hin jirtu jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf shaanxaan kinoo qophaa'ee jira. Jaartiin immoo jaartii ijaan agartuu miti deemteerti jechuudha. Banatteessu dhugaa waaqa galgala bakka ishiin tun baay'ee tokko mararamtee jirti jechuudha. Amma kana sababa keetiin waan ati naan loltuuf amma kana taa'ee naan jechaa turte jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. እና maal jechuu barbaadetan immoo yaadni kiyya gaafa isin yoo fakkeenyaaf mana yoo turtan sararaatanya addisiin yoo mana keessan kan dhuftu taate hin acoocanii ayyan hojii keessan beekaa hojjedhaa dammoo tsawaayee wal ta'a jechuudha. Achoo bakka ofii keessanii ijoolleen baay'een jechuudha. Addisii yoo dhufte madaamii waan hin taane yakkuu jechuudha. Wantoota akkasii sun hin barbaachisu jechuudha. Kunniin illee yaa nama biyya tokkootiif jechuudha. Yaa Arabiin afaan Arabiitiin walii galu malee nama biyya tokkotti garuu immoo Itoophiyaa ta'ee meeqatu yeroo ammaa meeqatu wal gurgurachaa jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inna bakka ani dhugaa waaqa miidiyaa kana fa'aa irratti yoo argitan jechuudha. Maallatii sararaatanyaan kan dura jirtu ijoollee amma dhuftu akkatti boochistu meeqatu fa'aa waan amantaanii direefaa ofiifaa ta'anii hojiifaa kan itti baay'isu meeqatu jira jechuudha. Sararaatanyaan meeqatu Itoophiyaa ta'anii jechuun fa'aa kunniin illee intinni isaanii tokko miti jechuudha. Inda'uun wal danda'anii jiran jechuudha. Nan lolaanii jechuudha. Atiis ta'in jedhan jechuudha lachuudhaan. Amma isheen tun deemu waldi jechuudha. Ani immoo nan jaalladha dhugaa waaqa dubbachuudha. Bakka hojiitti malee baay'ee na kaffa'ee jechuudha. Maaliif ani gaafa nama tokko baradhee namni biraa deemu na kaffa'a jechuudha. Amma na kaffa'ee kan jechuudha. Kaameraa gidduu hin dhaabee jechuudha. Ani danda'u dhugaa nama baradhee intini jechuudha. Inna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf warroonni sararaatanya lama taatanii ijoollee lama taatanii hojjettanii maa istiimii amala wal ta'a jechuudha. Siifis atis carraatu jiraata isheenis carraatu jiraatti lamaan keessaniin immoo hojii dhuunfaa keessanii beekaa wantoota maaliif tokko kaayyoo biyyaa baataniif beeka jechuudha. Namni kaayyoo isaa biyyaa bahee yoo beeke kaayyoo isaatiif ni jiraata jechuudha. Hojjetee akkasumas jijjiiramoo isa ni jiraata jechuudha. Atis damoosa keenyaatti isheenis damoosa keenyatti lachuu waluma hojjettan argattu jechuudha. Kanaaf walii hin lolinaan ni jira jechuudha. Akka kiyyaatti dhugaa waaqa ani osoo sararaatanya lama osoo maatii konaa fide jechuudha. Hin beeku hawwakaan shimtinee yeroo shimtinee itti malee dhugaa waaqa maal hojii kun hojjedhaan isheenis hojii ishee hojjette garuu ijoollee baay'een jechuudha. Maaliif sararaatanyaan wajjin hojjettu hin qabdanaan jedhan jechuudha. Hin qabu osoo hin qabaadhaan ati tolaan jedhaan aree basmaa dhiisinaan jedhan gubannee nuti walii sararaatanyaan lama mana lama keessaa qabna. Ati yoo hojii kee fixxe hin bayyanatta garuu sararaatanyaan lama baay'ee maxxifoodha. Akka ati hojjettutti naan isin hojjetu naan jedhan jechuudha. Jiraachuu danda'a waan akkanaa kuni piliis walii yaadanii yoo biyya tokkos ta'uu baattanii bakka afaan walitti walii galtanii walii galaatoo walii jaalladhaan jedha. Qaalii waaqayyootis walii keessan jaalladha. Akkanan isin jaalladha isinis wal jaalladha jedhamu ture. Inna amantii kamiyyuu haa ta'u maaliyyuu haa ta'u nama namummaa isaatiin jecha jaallachuudha. Inna amma tuni dhugaa rabbii asii deemtee maal akka isheen taatu hin beeku garuu boru deemtee shaanxaan ishee kana qophaa'ee jira jechuudha. Maatiin abadhi isaan immoo gaafa waan tokko sirratti arganii si jaallannaan akkasumas si qabnaanis
akkantiin sanii jechuudha warri arabaa kun. Amma amma boru indiimti sarratanyaan biraatti dhufa jechuudha. Kan nutti dhuftus immoo kan akkamii akka taatu hin beeku. Ani garuu ani nan ga'a jechuudha. Maal yaadnee nan ga'an jechuudha. Ani garuu mucayyoo biyya keenya kanaaf ani yaada jechuudha. Baay'ee intin jette jechuudha. Baay'ee miidhamti dhugaa hojiin baay'eetti baay'ata jechuudha. Anumaa natti baay'ata yoo tokko immoo dhufee tanan isheen tana jedha jechuudha. Hayyoo jawaadhu homaa miti hin darbaa. Nama muufachiisin namni siyaa muufachiisuun jedhan dhugaa hojjedhu homaa miti hin jedhan jechuudha. Hayyoo soman jedhuun amma kana geejjirti amma muuti bakka isheenis akka deemtu dadhabeen jira minaamina jetteen sababa kanaan amma kan deema jirtu jechuudha. Bileessee gaafa biyyaa baatan waan biyyaa baatan kaayyoo keessan beekanii lammata hojjettanii jijjiiramuuf hojii keessan hojjedhaa namatti hin hirkatina jechuu barbaadan jechuudha. Viidiyoon kiyya irraa gosin xaqqamee sin fayyadee irraa barnoota fudhadhaa warroonni nama hacuuccanii ofii keessanii waggaa dheeraa turtanii sarratanii amma dhuftuu hojiitti baay'istanii nyaata dhoowwattan dhaabasin jechuu barbaaddan jechuudha. Gaarii miti waan ta'eef. Viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata yoo jaalattan laayik godhaa sheer gochuun hin dagatiin amma viidiyoon biraatti walitti dhufutti. Bye.